jireenyaatu dursuu qaba isa jedhu waliin madaalla jechuudha. Kanarratti isinis marii gootu yaadaan na gargaara. Bakka yaada irratti barraa'utti yaada keessan na barreessaa nan dubbisa jechuudha. Kanaan wal qabatee yeroo baay'ee dogongorri lammiileen keenya uumaa jirtan osoo mana hin qabaatin meeshaalee garaagaraa bittu. Keessattuu meeshaalee gurguddaa jechuudha. Kan qarshiin baay'een itti baay'eetiin bitamu ni bittu jechuudha. Garuu kan ta'uu qabu ergee manni jireenyaa ijaaramin boodaadha kan meeshaan bitamuu qabu. Keessattuu yeroo ammaa kan teknooloojiin garaagaraa babal'achaa jira. Gara fuulduraa teknooloojiin haaraan yookaan addunyaan tun immoo teknooloojii haaraa nuuf dhiyeessaa jirti jechuudha. Namootaan baay'een mana namaa kireeffatanii osoo mana kiraayii keessa jiraatan qarshii baay'ee baasaniiti meeshaa manaa kan bitan jechuudha. Fakkeenyaaf 1,100 hamma 200,000 baasaniitiin meeshaa manaa bitu. Kanarra gaa 100 hamma 200 baasanii meeshaa manaa bituurra jalqaba lafa manaaf taatu qarshii 200 kanaan barbaadnee osoo binneeti baay'ee gaariidha. Lafa manaaf ta'u bituun yeroo ammaa kanatti bu'aa lama qaba. Inni tokko yoo barbaanne ofii keenyaaf irratti ijaarranna, yoo barbaanne immoo gurgurreetiin qarshii biraa itti argannaa jechuudha. Yeroo ammaa kanatti Itoophiyaa keessatti lafa manaaf ta'u manas ta'e lafa duwwaa bitanii lafa kaawuun yookaan mana itti ijaaruun garmalee bu'aa qaba. Yoo barbaanne ni gurgurra. Yoo barbaanne immoo mana itti ijaarranna. Itti ijaarres gurgurres bu'aa baay'ee qaba jechuudha. Fakkeenyaaf namootaan hojii lafa bituu kanarratti bobba'an yeroo ammaa kan dhugaa yoo dubbanne guyyaa tokkotti 40,000 hamma 50,000 bu'aa irraa argatu jechuudha. Yoo bubbule immoo achii ol. Bakka baay'ee gaarii yookaan bakka baay'ee mishaa fi mana jireenyaattis ta'ee mana daldalaa itti ijaaruuf michuu ta'e tokko binneetiin yoo lafa goone yookaan dallaa wayii itti ijaarreetiin yoo tursiifne turtii xiqqoo booda haa xiqqeessinu torbee 2 torbee 3 booda qarshii lafa ittiin binne sana caalaa bu'aa irraa argannaa jechuudha. Kun innuu of danda'e daldala. Dabalataan immoo qarshii meeshaa manaa ittiin binnu sana lafa xiqqoollee haa taatu, mana jireenyaa xiqqoo kushiinaa haa taatu, mana kushiinaa irratti ijaaruu dandeenya tokko binnee yoo lafa goone yeroo xiqqoo booda deemee argina. Kanaafuu lammiileen keenya baay'een dogongorri isin uumaa jirtan yookaan isaan uumaa jiran manni yookiin lafti osoo dursuu qabu meeshaalee manaa dursuu jechuudha. Kun immoo riskii baay'ee of keessaa qaba. Tokkoffaa kan kireeffannee jiran mana namaati. Baay'ee gaafa nuun jedhan meeshaa kana feeneetiin bakka irraa gara bakka biraatti sochoona jechuudha. Lammaffaan immoo mana kiraayii barbaanna. Yeroo mana kiraayii kana barbaannu dadhabbii lammaffaa uumaa jira jechuudha. Dogongora lammataa uumaa jira jechuudha. Yeroo manarraa gara manaatti jijjiiramnu kana immoo meeshaan keenya caccabuu danda'a. Meeshaan keenya caccabe jechuun immoo qarshii meeshaa kanaan binne kasaarree jechuudha. Kanaafuu meeshaa osoo hin bitin dura qarshii qabdaniin mana osoo bittanii yookaan immoo lafa osoo bittanii baay'ee gaariidha. Baay'ee gaariidha qofa osoo hin taane ta'uu qaban. Yoo danda'ame meeshaalee lafallee yookaan manallee osoo hin bitin qarshii qabdan sana gara hojiitti seensisaa. Hojii ta'e tokko barbaadaatee hojii ittiin jalqabaa. Yoo ta'uu baate immoo qarshii lafa keessan sanaan lafa bitaa. Baadiyyaas haa ta'u yeroo ammaa kana
baadiyyaa ta'e magaal sadarkaadhaan wal haa caalu malee lafti manaaf ta'u baay'ee barbaadamaadha. Kan manaaf ta'u duwwaa miti. Kan horii horsiisuudhaaf itti fayyadamnu yookaan kan qonnaatu baay'ee garmalee waddii ta'ee jira jechuudha amma yeroo ammaa kana keessatti Itoophiyaatti. Kanaafuu osoo lafa bituu dursitanii baay'ee gaariidha isiniin jedha. Kanaan ol qabatee ijoolleen baay'een yookaan namoottan baay'een meeshaan taane bittaniitiin gara Itoophiyaatti dhuftu. Tokko warqii bituu, tokko immoo meeshaalee manaa kan akka televezyiinii, kan firaashii, algaa, ansoolaa, waa baay'ee uffata garaagaraa. Yoo mana qabna ta'e, yoo hojii of danda'e Itoophiyaa keessaa qabna ta'e, yookaan immoo hojii tokko irratti bobbaanee argamna yoo ta'e, meeshaan yoo bitameeyyuu rakkoo hin qabu. Yoo meeshaa bittaniiyyuu kan dursuu qabdan meeshaa akkamiiti? Itoophiyaa gaafan gale meeshaa kana fayyadameetinaan hojii irratti bobba'aa yookaan immoo hojii hojjechuu qabu sanaaf meeshaan kun na gargaara jettanii kan yaaddan ta'uu qaba jechuudha. Kan dursuu qabu isa. Kanarra darbee immoo meeshaa yeroo dheeraadhaaf mana taa'u gara fuulduraa waddii ta'a jenneetiin meeshaa yaadnu binnee meeshaa sana binnee Itoophiyaa galleetiin meeshaa sanaaf immoo mana kiraayii itti kireessine kan lafa goonu ta'uu hin qabu. Akkuma isinitti hime gaafa mana sana gadhiifnee baanu meeshaa kana fe'nee deemna. Laalaagaa meeshaa kana fe'uuf geejjiba nu barbaachisa yookaan immoo namoottan meeshaa kana fuudhanii deeman nu barbaachisa. Yeroo fe'amee deemus yookaan immoo yoo ba'attamee deemus meeshaan kun miidhamuu danda'a. Yoo miidhamuu baate iyyuu kan geejjibaaf kafallu yookaan immoo namoottan meeshaa kana sochoosaniif kan kafallu qarshiin barbaadamne jechuudha. Bakka baasuu hin barbaannetti qarshiin bahaa jira. Kanarra kan dursuu qabu maalinni manni dursuu qaba. Qarshii qabdaniin xiqqaatees guddatees lafa manaaf ta'u haa xiqqaatu kushiinaa takkatti ijaaruu kan dandeessu barbaadaatii bitaa. Lafa bituuf immoo dirqitti magaalaa gurguddoo ta'uu hin qabu. Dirqitti Finfinnee, Adaamaa, Jimma, Hawaasa, Bahar Daar, Shaashamannee magaalaalee gurguddoo kanneen keessa ta'uu hin qabu. Gadi bu'aa gara baadiyyaatti gadi bu'aa. Gatii meeshaa ta'een lafa manaa ni argattu. Kanaan ol qabatee lafti isin bituu qabdan immoo seera qabeessaa fi kan pilaanii mataa isaa argate ta'uu qaba. Yeroo ammaa kan Itoophiyaa keessatti lafa manaaf ta'u irratti yakki garaagaraa uumamaa jira jechuudha. Namoottan baay'een lafa dhabanii jiru. Namoottan baay'een immoo qarshii lafaan bitan dhabanii jiru jechuudha. Kanaafuu laftii fi manni isin bituu qabdan seera qabeessaa fi kan kaartaa fi pilaanii mataa isaa qabu ta'uu qaba jechuudha. Calliftanii lafti kun gatiin isaa mishaadha yookaan immoo rikkaase jettaniitiin yoo bittan booda rakkoo garaagaraa isinitti fiduu danda'a. Kanas hubachuu qabdu. Walumaa galatti gorsi koo hardhaa maalinni meeshaa manaa dursuurra mannii fi lafti osoo dursee baay'ee gaariidha. Yoo danda'ame immoo qarshii mana isiniif hin binne yoo hin qabne ta'e yookaan immoo qarshiin keessan lafas manas bituu hin danda'u yoo jettan baankii irratti kuusuurra jalqaba maal gochuu qabdan hojii garaagaraa uumuu qabdu jechuudha. Maaliif hojii kamirratti yoo babbaatan hojiin hojjettan sun
qarshii gara qarshiitti jijjiira waan ta'eef bu'aa qarshii sanirraa yookaan immoo qarshii jalqabaa waannaa sanirraa bu'aa argamuun walitti kuustanii lafa yookiin mana bituu dandeessu jechuudha. Yeroo hojii jalqabdan san immoo mana yookaan lafa manaaf ta'u bittanii yoo lafaa qabaattan bu'aa hojii sanarraa argamuun mana sana suuta jechanii hojjechuu dandeessu. Walumaa galatti meeshaalee garagaraa keessattuu meeshaalee gurguddaa kan mana jireenyaatiif barbaachisan namni bituu qabu nama akkamiiti yoo jettan nama mana qabu, nama hojii qabu. Amma ta'ee tanan nan boqadha nama jedhutu bituu qaba jechuudha. Innuyyuu teknooloojii garagaraa ilaalaati kan ta'uu qabu. Gara fuulduraa teknooloojiin garagaraa dhufaa jiru. Yeroo ammaa kanatti kaampaanonni garagaraa teknooloojii garagaraa addunyaadhaaf laataa jiru. Garuu meeshaan isin bittan waggaa tokkoon dura yoo ta'e waggaa lamaan booda teknooloojiin biraa dhufeetinin na jijjiirii. Meeshaan kun moofaadha. Teknooloojiin isaa darbee jira. Amma immoo bifa kanaan dhufee jira. Na jijjiirii siin jedha. Dirqamatti qarshii baastee yookaan qarshii baastanii teknooloojii amma dhufe san bittan jechuudha. Kanaafuu meeshaa manaa bituudhaaf hin jajjarinaa. Qarshii keessan kaawwadhaa. Yoo danda'ame hojii ittiin jalqabaa. Yoo danda'ame immoo lafa manaatii fi mana ittiin bitaa. Kun gorsa kooti. Viidiyoolee kanaa fi kan fanfan kanaan booda viidiyoo babbareedduu kanaa fi kan kana fakkaatan